ammas namni kan dhirsa arganne sinje umala kol fi ali tabattu ta'e yoomma birrii irratti gini qicicci jettee birruma irratti duute dhuguma achumatti dulloomta birrii keessa namni nyaatu hin jedhu yoo dhiira bira dhatte akkana na godha jettaati birriin kee hin jiru waa dammoo jaalatte jaalalaa hin taane yoo kan mana wajjinan karoora godhadhamini waaduma wajjinan mana ijaara jedha waaduma wajjinan kan hojjedha jedha utuma akkas jennu hin guddanna jedha innis hin guddanna jedhee taagala isin garuu birruma keessan irratti yoo duutan taada mana keessa gadi ba'uu miti isin karra gadi ba'uu nu san tulfaata bar rakkinni keessan birri sana jettaniiti malee amma isin dhiira sadhabdanii miti taada amma laala nugaan Itoophiyaa jiru Itoophiyaa keessa hin jaalachaa ture Waka fakka makai senjalata. Amma mo to kaya dabaran Dubai makai senjalata. Mikinato an Dubai kesa tayo macam itu dah beri dah genjeru. Ini to kaya jadi sudah semua nugas nugas ya afno kita terus jerawan tepo asaran aku namanya. Kan kaya dabar senggoru hejur. Sejak kenapa mo ati mana madami ugas kan tama yote ichi. Fed ini dinta ichi biar tunggu tete ichi kesa singkengnya. Ha isi ini jenne ya boleh tiko ike mana rodang na wajak beri ke di rafata aja isi ini jenne ofi ke berbade kan deh om gotu teh mana madam tiga di sebasa undur ironi Dubai aja sudah konjo-konjoan anu gas ini cimo teh iri Dubai gas ini cimo teh saat iri Dubai akan gas tu benote hundi sani tu famasi hundi sani mata kali tu hundi sani odoh yang berarti model tu hundi sani oto hindekin Gehan uga wakali wah aku malam bayi kabaju ijolin du bayi agar tanggi se bayi bas buri dangat isu video anda sene garu ya boleh te ko yo tidate birru makai kana dura chalche se masya ni sinu gulabu yo ati birru makai kana ratan dura jette birru makai kana gaggab de ta ada ini sing gaggab ablu gize sana Ende ati mana madami uga shanta mate obboletti ko anu hunna lenne mogga sana bias umuri ke tirako yo bajrate shanta mate dabarsite dubarto ni mana madami de sasmitte ni mala ke fadda yo maguyya to kakaggatami alamate Dapat nabaran darbini video kana share gotu male nabaran darbin ana sarat targitan tu wanti ya tan sarat targitan immo biftu isa waye sallamani dubbachu fan dufe dubbachu so ni barbadin ne dubbiste micayyo Shamara biya arabatin kara waan dhufte fanan dubbachuu barbaada biiftu dhage beeka ta'e jedhanii tatti matsaafa miicitee jedhan na argaa jettee har'a borummoo na dhuskaa kan jenne siif sodaadhen jira wanti yaatan akkuma argitan wanta baay'ee taate waan baay'ee dabarsite wanni shiidhan hin jedhamne wanti ishiin hin godhamne wanni shiidhan hin godhamne takkan jiru atta wanta takataataa ishii miliyoona takkaa miti nama hedduu Itoophiyaa kan tabaale muuluutu irratti duulaa ture wanti yaarratti takkaa gadi baatee guyyaa takka akkas ta'a akkana ta'a jettee afaan ishiitiin hin dubbanne mataa ishii gaqqabatteetu har'a eenyuma ol jiraachaa jirti eenyuma ol si caalaa ana caala jiraachaa jirti bareeddee akka kanatti fataa jettee jireenya ajaa'ibaa jiraachaa jirti mataa ishii gaqqabatteet arraba san hundumaa arrabni namaa guyyaa takka marsii namaa deebistee hin beektu dhugaa rabbii guyyaa takka Ishinis akkuma siiti haadhaaf abbaa biraa baatirti haadhaaf abbaa lubbuudhaan jiraatanu malee akka waan hin jirreetti yaadame. Akkuma siiti. Garuu immoo ati immoo haadhaaf abbaa dhabuun kee kana si miidha. Tokkoffaa akka kanatti kabajaa dhabuudha. Silaa haadhaaf abbaa qabaatte ta'ee kabajaa kee qabattee mataa kee gadi qabdee hojjetta ture. Nuti immoo shamara biyya arabaatiin karaa dhufteef sitti dubbachaa jira. Waan barbaadde ta'e akka barbaadde ta'e nan galchu. Hiyooti keeti jireenya keeti garuu nurraa gadi bu'i. Nurraa gadi bu'i. Beeka kettedhan niitittiin macaafamichitedhan nurraa gadi bu'u jireenya kee jiraadhu nuti kan biyyaa baane dhiira wajjin tagalaaffatu osoo hin taane dhiira wajjin asiifachi utaaluu osoo hin taane kaayyoodhaaf biyyaa baane kaayyoodhaaf mataa keenya gaqqannee hojjechaa jira gaafa waa tokko hojjettee mataa ol qabatte dubbadhu har'a garuu gadi of qabe dubartiin hoo gadi of qabde bareeda gadi of qabe targaaggee jaalachuun birqii miti dhiira asiifachi ari'uun siif hariya amma dhiira jaalachuun siif haaraa Kanaaf akka kana taata jaaladhu gadi of qabe hojii biyyaa baatiin hojjedhu mana madaamii galiiti natti inaaftani minaamina jettee asiifachi inni wannan jedhin dhiisoo kee maaltu nu galchinu jireenya keeti garuu boru dhiirri Dubaayii kan beekame boru si keessa kaayee borummoo na gargaara yaa Oromoo akka hin jenne ani sana bichaan si sodaadha lubbuu jaalachuu kee namni sitti qaanfate namni sitti inaafu hin jiru dhugaa rabbii sitti ma jaaladhu tokkoffaa daa'imummaa qabda lammatammoo waa'ee Dubaayii hin beektu baay'ee isaati
nama hedduutu nama biyya san keessa ture nama meeqatu achi keessatti ulfaa'e naate na gargaara kan jedhe nama meeqas ba'e waan baay'eedha innaate ati immoo haadha abbaayyuu hin qabdu kana keessatti namni haadha abbaa hin qabne arraba namni nama arrabsuun beektu innaate mataa kee gaqqabii jiraadhu mataa kee hundumti kee mataa gaqqabii jiraadhu mataa kee gaqqabiiti gaafa namaa ol taate gaafa xiqqooshii hojjette harkaa qabaatti bayi dubbadhu gaaf sana sirraa bareeda har'a garuu kaleessa biyyaa dhuftee har'a dhiira walirraa nari'u kun waan warri har'a si ala kaattee afaan bantutu warri har'a si ala kaattee abshir biiftu sii jirra sin jettutu boriyoo ati kuftee nama wal siin kaasne na amane Oromoo jechuun har'a sii kennitee bor quba sitti dhoofte kasi keessa gadi baastu jechuudha kanaaf gadi of qabi nurraa immoo gadi bu'u nurraa gadi bu'u isa waan barbaade godhi tokkoo miti kudha walirraan oofii dhiira nuyi dantaa keenya miti garuu nurraa gadi bu'u shamara biyya arabaa shamara mana madaamitirraa gadi bu'u isaati dheengadda laayivii irratti haasofte dhagayitanan kanaaf of eegi of kabaji jiraadhu okay nuti kabajaa keenyaaf biyyaa nuti kaayyoo keenyaaf biyyaa baane kanaaf mataa keenya gaqqabannee hojjenna malee dhiira walirraa nariyoo taate asii baanee tagalaabbachuu hin dandeenye nuti garuu saniif biyyaan baane kaayyoodhaaf biyyaa baane okay inni kabaabarinnaate akka waantiyyaatti jiraadhu waantiyyaa mileetama nama mileetamni meeqashii ishee arrabsaa ture waan takka baatee marsii takka dubbattee hin beektu akka barbaadde ergasumaa dhiira jaalattee dhani waan ishii dhani hin jedhin hin jiru waan ishiin godhin hin jiru mataa ishii gaqqabattee har'a eenyuma wali jiraachaa jirti akka ishii kana ta'e okay kaleessa dhuftee dhiidoo akkanaa poosatteette yéene qonjoo godhatee mana madaamii keessa eeshi adde biiftu tufikaa paartiitu si eegaa jirra bara itti fufi amma biiftu sumatu nama ta'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama ta'ee ijoollee mana madaamii keessatti hin qixxaatituma of qixxeessee ijoollee mana madaamii maqaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf mee cafu an akka keetii kun maqaa keenya dha'uu hin danda'u shi nuyi nama kaayyoo keenya beeku nama mataa keenya gadi qabatee hojii keenya hojjetee jiruu keenya jijjiiruudhaaf tattaafachaa jiru malee nama akka keetii kiisii duwwaadhaan gadi ba'ee dhiirra irratti orrarra kanaa miti beektee nu afaan kee kanaan hin waamamnu si agarramu. Afaan kiftii gootee maal fakkaate tuni cafni ishiin tunis nama taatee waa'ee namaa gadi baatee namarraa haasofte dhugaa rabbiin siin jedha. Osoo jaalatanii hamaa nu dubbisina nuyi hamaa dubbachuu feenu hojii keenya nama hojjetatee mataa keenya gadi qabatee jiraachuu danda'u waan ta'eef hamaa nu dubbisina ofitti garagalii of laalu dura akka nama tokkotti gadi baatee hojii irratti bobbaatee jiraachuu yaali waa'ee namaa. Seetiyyo waada si haa dhulfeessu ati dhaqi bira. Lakkoofsa waada siifan kennaa inni si haa dhulfeessu dhaqi. Seexana qoshaasha. Akkuma siin hin biiftu. Biiftu saasabii kee bareechi gootu. Biiftu. Dhaqi akka saasabii kee bareechi. Ani waadaan unkaan kan waan biraan irratti yaadu miti. Biigalee gaafa wal bira geenya akkanatti ija keessa wallaalu dhaabu taatu nuun jedhu. Akkuma odii keetti ati amma dhuguma jechuudha yoo dubbanne laa otuma manni madaamii kun gadi si qabuu baate silaa yoo kana ati 50 karaarra baattee teecha odoo akka biiftuu kana immoo carraa argattee kan baatu taate qoshaasha kabajabis qoshaasha. Innaa dhaggeeffadhu biiftuu annaan mala kunoo tokkoffaa yoo tuman si gorsaa jiru dogoggorte koomentii namaan dubbisiin ishee dogoggorte koomentii namaan dubbisiin eela tokkoffaa irratti atamma fakkeenyaaf femesiidhaa. Oromoon hundi si beekaa, si jaalataa, si kabajaa. Fakkeenyaaf ati garuu yoo asirratti kun jechoota akka ammaa kana fayyadamaa jiraatte yoo nama arrabsite si jibbaa dhufa namni. Isuma dhugumaa sitti hima. Waan gaarii fakkaatee si jibbaa dhufa. Namni kamiyyuu femesii ta'ee namni baay'een hordofu ta'ee fakkeenyaaf birriin qabu hojiin qabu taanaan nama akka tuffatu beektaa beef. Ani kana keessaan si dubbisuu nan danda'a keessaan si gorsu wayyee. Oolmanii gizee dura na jaalatu akkasumatti malaallasaa oola karaa kana hedduun an jette soore. Ani waan hundumaa gaafadhee jira. Ati garuu waadiyyaattis naa gootaa isaa namaaf asoba. Biiftuu ani koo yerootti ofii kooyyuu biizii ta'ee bakka misaa koo of dagadhee ooluun jira hojiidhaan biizii ta'ee. Kanaafuu waan amma biiziidha si gootan qabachaan ta'a. No, yoo man immoo qosii nyaatte, misaa nyaatte, hiraata nyaatte, maal gochaa jirta? Bishaan dhugaa jirta siin jedhare. Ahaa, sila kana koona gizee qabdachuudhaaf. Kuni koo gizee nama dhoofuu miti bara. Gizee faana wal ilaallatu bee. Innaa. Ay, yoo nama hojii hin qabne nama taa'ee oolu wayiitu akkas jedhamanii. Ati taa'aa
taane hojiin qaba sanaafuu waa waliin arginu jechaata gaa. Eessadatti gaafa biiftuu rakkattee bocu eessadatti arra eessa dhuftan? Mandara liqimqaamii eessatti sabaasabdanii dhuftan arra? Maan kaleessa maanaan boo'in? Maa kaleessa akkana nan gorsin hoggaan rakkadhu sana finnisnaan kee har'a dhuftee koomantiidhaan neqa rakkadhu kun maaliif kaleessa hoggaan rakkadhee jiru sana? Dhuftee sagalee haa ta'udde. Arra maaltu dhalate arra eessa dhuftan? Fammasoonni keenya takka koomantiidhaan kan duratti yaa'uu gammartanii nu immoo jecha asirratti gayyaa namaa rakkoo qabaree amma sadii kardii godhaa biraan naagaa warra jechuudha ofii isheeti jireenya mataa ishee odoon qabaatin jireenya namaatitti akkama akka ta'e beektu dachee kana gaafa jiraannu gaayis faamasiis ta'ee noormaalis ta'ee jireenya keetis jiraadhu bakka teeddiin irra jirtantu sinooftutti malee hin deemina.